lafa isiirraa maddi hedduun burqu masnoo shankooraa fi muuzaa dachee gaaraa fi raareen magariisaa lafa lafee hayyootaa biyya barumsaanis jalqabaa magaalaa Dadar. Jaarraa 19 keessa bara 1870 gad dhaabbattee magaalaa ta'uu isii tan ibsite magaalaan Dadar akka biyya teenya Itoophiyaatti magaalota hangafa jiran keessaa isii takka. Magaalaan tun magaalaa Finfinnee dura gad dhaabbatte yommuu taatu magaalaa umrii dheertuu qabdu yoo xiqqaate amata 155 dura magaalaa dhaabbatte. Harargee keessatti magaalaa guddoo fi istiraateejii ikoonoomii tan namuu oomisha isaa fidee gurguree milkaa'ee irraa galu Hararitti aantee magaalaa Dadar turte. Bara 1871 yeroo Dadar magaalaa taate kanatti magaalaan Harar Itoophiyaa keessatti ifiin lakkooftu yeroo kanatti Harar Emiraat of Harar jechuun ofiin of bulchaa turte hanga bara 1887 Minilik lammaffaa qabatutti. Okkee daawwattoota kiyya Dadaritti as deebine. Bara 1957 miseensonni Mennonite Missionary mana barumsaatii fi hospitaala banan. Kunis daran akka magaalaan ammayyooytu isii taasise. Eegaa daawwattoota kiyya lafti bishaanii fi magariisummaan badhaate tun hayyootaa fi dooktoota hedduu biqilchite. Piroofeesaroota fi artistoota hedduus dhalchite. Artii fi barruu siyaasaa fi falmitoota mirga namummaa gaazixeessitootaa fi xiinxaltoota siyaasaatiis hedduu dhadachiin tun nuuf gumaachite. Warreen akka Abubakar Muusaa, Abdii Qophee, Piroofeesar Muhammad Hassan, Maftuha Abbaas, Qamar Yusufii fi Abdulwaasii fi warreen kana fakkaatan hedduudhaatu jira. Walumaa galatti biyyoon Dadar namoota jajjabaa jijjiirama siyaasaa fi aartii fidan hedduu biqilchite. Dadar biyyoo biyya gootaa lafa Abdii Qophee lafa Abubakar Muusaa. Viidiyoo kun yoo isinitti tole laayik godhaa. Viidiyoon biraa akka nuti gadhiisne akka isin dhaqqabuuf chanaala kana subscribe godhadhaa. Daawwattoota keenya viidiyoon irraaf qabanne kana fakkaata. Hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagayaan naa tura.